Nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Meeshaalee qulqullaa'oo manni kiristaanaa keenya itti fayyadamtu hedduutu jira. Isaan keessaa tokko tsinaa yookiin ultuudha. Qophii keenya kanaan iccitiin tsinaa yookiin ultuu maal akka ta'e isin biraan geenya. Mana lubummaa waliigalaatti miseensa yaa'ii hayyootaa kan ta'an abbaan keenya hayyuu afaanii luba badhaasaa tolaa dhimma kana irratti ibsa bal'aa nuu laatuu hanga xumuraatti nu hordofaa. Hubannoo argattan kana obboloonni keessanis akka argataniif viidiyoo kana sheer laayik godhaa. Meeshaa qulqullaa'oo manni kiristaanaa amantaa ortodoksii ittiin tajaajila mana kiristaanaa keessatti gootu keessaa tokko tsinaa jedhama. Tsinaa jechuun afaan Oromoodhaan isa nuti ultuu jennu jechuudha. Maqaa kana ultuu jennee moggaasnee jirra. Ultuu kan nuyi jennu yookaan tsinaa kan nuti jennu kuni gajjallaa isaarraa kaanu. Gajjallaa irraa waan akka saanii akkasii yookaan immoo waan akka golboo akkasiitu jira. Inni sun teessoo irra dhaabatee jiru jira. Golboo sanarratti akka funyootti yookaan immoo fo'aatti kan fo'amanii jiranii sadiitu isaanirra jira. Fo'aan sun sadii. Akka golbootti immoo kan kaa'amee jiru suni kan ixaanni keessatti naqamu sun immoo hundeen isaa tokko jedheera. Isa keessatti egaa kan naqamu barbadaa ibiddaati. Eddasii booda fo'aa sadii qaba. Fo'aan sadan kun gararraatti dhaqeetu iddoo tokkotti walitti qabama. Iddoo tokkotti bakka walitti qabamee jiru sanarratti gubbee isaarratti fannootu jira. Amma egaa fo'aa sana immoo gararraatti iddoo tokko ta'an irraa kaasee hanga gajjallaa dhaqanii wal argataniitti immoo hanga golboo ixaanni ultuu sana keessa taa'utti immoo dhaqee fo'aan sun achirratti iddoo sadiitti hiramee argama. Iddoo sanarraa kaasee immoo waan akka geengoo kan ta'anii yeroo raafaman sagalee kan dhageessisan sagalee kilkil jedhu kan dhageessisan 24 achirra jira. Egaa kun hiikaan isaa maal yeroo jennu matsaafi qiddaasee keenya ibsee jira hiika san. Golboon yookaan immoo baattuun ixaanaa suni giiftii keenya maaramiidha. Barbadaan ibiddaa achi keessa jiru suni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii waaqummaa isaa ibsuudhaaf Waaqayyo akkeenya isaan ibidda yookaan malakoota isa nuyi jennu sana ibsuudhaaf jechuudha. Finyoon sun sadan Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluudha. Warroota achirraa sagalee kilkil jedhu dhageessisan jennu sun warri 24 immoo halkaniif guyyaa luboota samiirraatii qulqulluu jedhanii Waaqayyoof galata dhiyeessan sana kan ibsuudha. Bakki inni itti dhaqee tokko ta'e sun immoo Waaqayyo tokko sadiis jenna. Waaqayyo tokko sadiis jenna. Tokkummaa Waaqayyoo bulchiinsa isaan aangoo isaan waaqummaa isaan tokko maqaadhaan sadii hojiidhaan sadii akkasumallee immoo qaamaan yookaan boca isaatiin sadii jennee waan waamnuuf tokko sadiis waan ortodoksiin jedhuu fi tokkummaaf sadummaa isaa sana kan ibsu. Inni gubbee isaa irratti fannoon jiru garuu gubbeen mana kiristaanaa amantaa ortodoksiidha. Gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akka inni ta'e ibsuudhaaf jechuudha. Kanaaf meeshaawwan mana kiristaanaa keessatti tajaajilarra oolan hunduu hiikoo mataa isaanii qabu. Wanti hiikoo hin qabne hin jiru. Kabaroon nuti rukunnu hiikoo qaba. Maqoomiyaan nuyi qabannu yookaan dhaabbati nuyi qabannu hiika qaba. Akkuma kana tsinaa yookaan ultuun jennee waamnu kunillee hiikoo kana of keessaa qabaa jechuudha. Ixaanni achi keessatti dabalamu sun kadhannaa qulqullootaati. Akkuma matsaafa irratti barreeffamee jiru kadhannaa qulqullootaa wajjin ixaanni dabalatee fuula Waaqayyootti ol bahee akkuma jedhu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 irratti akkuma caafamee jiru sana ixaanni sunillee kadhannaa qulqullootaa akka inni ta'e ibsa jechuudha. Egaa amma waa'ee ixaanaa immoo sagalee Waaqayyoo irra jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa Beetlehemitti dhalate kennaan isaaf kenname qumbii, warqeedhaa fi ixaana. Ixaanni lubummaa isaaf kennameef kanaaf mana kiristaanaa keessatti ixaanni hin barbaachisa. Warqeen mootummaa isaaf kennameef akkasuma immoo qumbiin immoo gaafa inni du'u kan kafanni isaa ittiin ulame san. Kanaafiyyuu tsinaan yookaan ultuun mana kiristaanaa keessatti tajaajilarra oolu kun hiikoo akkasii of keessaa qaba jechuudha.